obboleessitii jetan biyya arabaa jirtu na dhage. Ati tan jaarsa biyya keessee obboleessa biyya keessee maallaqa irratti ergaa jirtu. Ati waan isaan fayyadaa jirtu si fakkaata malee isaan miidhaa jirta. Irkattummaa isaan barsiisaa jirta. Akka isaan rakkina isaanii mataa isaaniitiin firraa furuu hin dandeenye godhaa jirta obboleessitii. Dhageessaa maallaqa kan keetiin adawwii fi biturraa of qusadhu. Maallaqni ati irra ergaa jirtu kun adawwii bitaa jira. Adawwii dhalaa jira obboleessitii. Dhiirtii yeroodhaanii fi isaan hojjetan waan hojjechuu jiran san irratti isaan jajjabeessuuf maallaqa itti ergi malee isaan akka nyaatanii fi akka itti qamaaniif jettee maallaqa itti hin ergin. Ilmi namaa tokko ka'ee cabsee fixee waan garaa isaa danda'uu qaba. Ati ammoo eega biyya arabaa dheexeefuu iyyuu inni waa hojjete waan hojjechuu jiru san irratti isa jajjabeessuu qofaaf maallaqa irratti erguu ta'uu qaba malee calma jettee obboleessitii akkana maallaqa itti hin ergin. Dhageessaa obboleessitii maallaqni irra ergaa jirtu kun adawwii sibbitu jira. Adawwii maallaqa keetiin fibbiturraa of qusadhu. Namni duraa dhagaa sitti haru nama irratti maallaqa irratti ergitee isa balleessaa jirtu. Gaafa inni dandeettii isaatiin rakkoo ofirraa furuu dadhabee hifatee waan godhu wallaalee maallaqa kan kee baree ati akka hidhaatitti harkaa miila isaa hiitee caccabsitee lafa keesseen booda gaafa maallaqa sinirraa dhabde namni duraa dhagaa sitti haru isa. Sababninis waan barsiifte dhorgatte waan ta'eef jecha waan barsiifte waan dhorgiteef namni dura deebi'ee adawwii sitti ho'isa sanii tan sirrinaa qabbeeffadhu obboleessitii. Siin jaaladhaa fi waan kan sitti hime maallaqa kan kee walirra qabadhu ofii keetii bakka guddaa gahi gaafa